Qaakee meenatti. Maqaan kun Mabeeteen jedhama. Kan dhufee Bishooftuurraa kan jiraadhu Adaamaa keessatti. Tole yeroo jaalalaatiin carraa argattee carraa kanatti immoo fayyadamuudhaan daawwattoota keenya biraan seenaa kee ga'uudha kanatti barbaaddu. Mee Mabeet maaltu sirrii ga'ee? Jaalalaaf yeroo duraadha. Akkuma bakkuma hojiittan jalqabee bakkuma hojiitti wal agarre. Hojii yeroo dura kan seene ture. Innis bakka itti ani hojjedhu innis hojiin isaa bakkuma san ture. Kan akka inni natti himetti egaa wal barree akka inni natti himetti yeroo dura kan ni agarre isatu na agarre. Achi isaan na agarre ijaan akka badaa kanan walitti agarra ture waliin ijaan wal ilaalla. Bakka hojiin wal bira hojjennu balballi wal cinaadha. Inni fuulduraanis duubaan jira. Waliin baay'ee wal ilaalla. Akkasumatti jalqabamee ijumaan jalqabnee innis na dhiyaates na dubbisuu sodaachaa ture. Akka na ibsetti guyyuma duraa na arge guyyuma sana akka na jaalate natti hime ture. Akka mala kootiitaan nan koflaa nan taphadha. Akkasitti na agareetti akka na jaalate natti hime ture. Achi bakkuma hojii inni boqonnaa ture bakka hojii dhufee na bira taa'ee na taphatisee bilbila naan jedhee na gaafate anis dafee kennuus hin barbaanne ture. Xiqqumatti qoosee achi bilbila koo fudhatee deeme achi wal bilbilla. Akka na jaalatu guma sanatti hime akkuma bilbila fudhatee deeme eemoodhaan naaf seenee ture. Achi eemoodhaan naaf seenee bareedduu koflii kee onni na raasee naan jedhee na ergee ture yeroo duraatiif eemoodhaan na ergee ture. Anis yeroo sanitti wanni ta'e natti dhaga'ame. Akkasitti jalqabnee bakka anis akka badaa kana isa jaaladhaa deeme innis akkasuma akka na jaalataa deeme garuu akka jaalala jalqabnee karutti duuba koo beekuu hin dandeenye anis immoo duuba isaa beekuu hin dandeenye. Akka kooti taanaaf jaalalli yeroo duraadha jaalala sirriitti hin beeku wanta hunda isarratti hin bare anis akka badaa kana isa jaaladhe bakka isa wajjin jiraachuuf murteesse. Mee yeroo jaalalaa agamii waliin turtan erga wal bartanii agam? Amma ji'a 8ffaa keessa jirra. Ji'a 2ffaa waliin. Baruma 2012 wal bartanii jechuudha. Erga wal jaalattanii bultii ijaarrachuudhaaf fuulduratti waliin jiraachuudhaaf waan teessanii wal amansiistanii wajjin haasoftan jira? Lakki wanta kanarratti waliin hin haasofne. Keessa koo keessa jira garuu isa sodaachuuf isa gaafachuuf na sodaadha ture. Garuu ani ofii koo murteesseen ture. Anis akka badaa kan isa jaaladhee ture. Innis akkasuma kana jaalatu baay'ee natti himee jira. Anis akkasuma akka kootii ofii kootii murteessee jira. Garuu akkana jedhee isa hin gaafanne. Waliin hin dubbanne jechuudha. Kaayyoo sana wajjin jiraachuu barbaadammoo yeroo gabaabaaf moo yeroo dheeraaf kan jedhu hin gaafanne. Baay'ee bakka anis gaafiin achi taa'aa ture. Achi anis gaafadhe. Gaafannaan akka waadaa haadhaa qabu natti hime ture. Waadaa haadhaa qaba. Haati isaa sun kan dubartiin ishii filattee kan ishii jaalattee akka itti fuutu waadaa akka galsiiste natti hime. Ani yeroo sanis baay'ee rifadhe. Anis akkasuma nan jaaladhe innis akkuma na jaalatu natti himaa jira. Garuu wajjin gargar ba'uu hin barbaadu. Anis akkasuma waadaa haadhaa qaba. Wanta sana immoo dirqama gochuu qaba. Haadha isaa immoo ni jaalata. Kana gidduutti haadha koo nan dhaba jedhee ni sodaata ture. Anis immoo akka kootii haadha isaa akka dhabuu hin barbaadu. Waadaa haadha isaa qaba wanti isheen kan isheen filatteef akka natti himetti dubartittii inni fuudhu sun hin beeku. Ani hin beeku haadha kootu filatee isheen kanaan filadhee ni fuuta naan jettee waadaa nagarsiistee jirti. Kanaaf wanta godhu hin beeku naan jedhe. Carraatiif inni waliin fuuftanii bakka teessitti maa deeme jechuudha. Yeroo sanitti baay'ees ture. Baay'ee jaalala keessa seennee jirra. Wantoota garaagaraas wajjin dabarsinee jirra. Egaa ture natti hime ture. Anis ofii koo keessa shakkiin dhufee achi anis akkas godhee isa gaafadhe. Gaafannaanis ifaan natti hime. Si jaalata garuu si wajjin bultii ijaarrachuu hin barbaadu. Kan inni bultiin inni ijaarratu immoo kan haati isaa isaaf filteedha. Anis yeroo sanitti baay'ee rifadhee ture. Wanta jedhus nan wallaalee. Innis baay'ee rifatee kana sitti immoo barbaada ture garuu baay'ee si jaaladhees tures akkas hin dhabne sodaachaa jira. Sitti immoo hin dandeenye naan jedhe. Anis haadha isaa akka dhabu waan hin barbaanneef homaa gochuu hin dandeenye akkasumas ta'e hojjumaan fufne. Innis haadha isaa ni jaalata. Haadha isaa dhabuu hin barbaadu. Yoon waadaa kana diigeessee wajjin jireenya jalqabe
haadha koo nan dhabaa warra koo nan dhabaa biyya koo wanta hundan dhaba naan jedhe. Akkas naan jedhe ture anis immoo kana hunda akka dhabu hin barbaadu. Mee waa'ee kee haadha isaatti mee haadha isaa wajjiniin haasa'iira akkasi jaalatee jiru? Haadha isaatti otoo biyya yeroo hundamitti aanan asoosisa naan jedhe malee hin asoosisne ture. Akkas naan jedhe garuu haadha koo nan asoosisa wanta kanarratti nan asoosisa naan jedhe garuu hin asoosisne akka bilbilanitti itti himameetti wanti hundi qophaa'ee ture biyya isaatii jechuudha. Wanti hundi qophaa'ee murtaa'ee xumuramee jira. Inni asii isa eegaa jiru qofa. Wanti hundi qophaa'ee murtaa'ee jira jechuudha. Xumuramee jira jechuudha. Guyyaa biraa isaaf qopheessanii guyyaa inni dhufu eeggachaa jiru jechuudha. Isatti itti himanii jiru. Kana hunda natti hime anis bakka wanna godhu wallaalee wanna jedhu wallaalee jaalala keessa baay'ee sinni jirra. Anis baay'een isa jaaladhe nama akka isaa jaaladhe hin qabu. Isa mansiisuudhaaf gama hiriyoota isaatiitiin yaalteetta? Hin yaalle. Maaliif yoo naan jette wanta hin jijjiiramne tokkodha. Anis itti himee jira. Asoofsisee jira. Ati kana hati ta'e hati ofii kasi filatti fudhu barbaadda. Ati ni barbaadda jedhee gaafadhee ture. Anis wajjin jiraachuu nan barbaada. Garuu haadha kootii isanis diiguu hin barbaadu naan jedhe. Bakka lama ta'e innis mala wallaale. Mala fala dhabee jechuudha. Mee erga biyya deemee taasee maal taatan? Egaa biyya deemee guyyaa kamisaa ture kan deemee guyyaan 26 ture ji'a jaffaa keessa ture kan deemee guyyaa itti deemu sittan manaan jedhe ture garuu tole jedhe anis fudhadhee tureyyuu garuu guyyaa itti deemu akkaatti naagartee guyyaa itti deemu anis garaan koo hin danda'u nagaa jedhee sin deemu garaan koo hin danda'u atis akka midhamtuun barbaadu naan jedhe ture kun rakkoon qabu garuu guyyaa itti deemtu natti ija kee ilaalee deemuu akka deemtuun barbaadan jedhe ture garuu inni guyyaa itti deeme natti ni guyyaa kamisaa ni deeme amma galgala naaf bilbilaachi bilbila isaa yoo deebisee yaaluu cufaana jalaa ta'e achi baay'een bakka halkaniin guyyaa na boosisa bakka wanta san amanee fudhachuu hin dandeenye dhugaa deeme dhugaa nagatee deeme jedhee of gaafachuu jalqabe bakka amanuu hin dandeenye gonkumaa jechuudha. Bakka kanuma na boochisaa guyyaa kamisas akkasumatti bulee jimaatas bilbilis akkasuma cufaa ture guyyaa qidaamee ciisee ture na dhukkubee sa'a boodadha naaf bilbiltasa bilbilisaa naaf bilbilame baay'ee rifadhe ture bakka ciisu akkamitti akkan kee hin beeku achi kaasnaan isa dubbisee nagaan galteen jedhee kanuma isa gaafadhe ture nagaan galee ifa manaaf godhi naan jedhe si sobuu barbaadee miti naan jedhe. Rakkoon qabu nagaan galuu kee qofaan barbaadan jedheen guyyaa san baay'ee natti ulfaatee guyyaa guutuu bu'aa ture hojii sin seennee achi fuudheet guyyaa isa sadaffaatiin naaf bilbile nagaa naan jedhee akka isa dhukkubu natti hime bakka homaan dandeenye jireenya jalqabee fuudhee jira garuu si dagachuus hin dandeenye jireenya koo keessas taa'es nama tokko nama saniif wanta simmeetii tokko naaf hin kennine naan jedhe achi akkas naan jedhee yeroo sanitti baay'een boo'ee innis na dhukkubee jira mana yaalaas deeme mana yaala furmaata naaf kennuu hin dandeenye naan jedhe. Innis yaaddoo keetiin cinqamaa jechuudha. Innis akkasuma cinqamaa jira. Mana yaalaa deemnanis manni yaalaa kan inni furmaata siif kennuu hin dandeenyu naan jedhe. Anis homaa gochuu hin dandeenye caaluman jedhee. Astaa wanta godhu sin qabu boo'icha malee yaaddicha cinqamu malee wanta godhu tokko hin jiru. Bakka jireenya kee jalqabdee jirta. Jireenya kee jiraadhu. Ani yoomiyyuu ta'e sin jaaladhu. Sin dagadhu hin jedhin kanuma qofan isa jedhe. Innis akkana jaalatu natti hima. Akkana hin dagannee natti hima. Akkasuma bilbila isaaniis dubbisuu hin dandeenye gidduudhaan nan cufee guyyuma san bakka akkasis ta'e naaf bilbila. Katamaa deemee ni bula magaalaa jechuudha deemee ni bula naaf bilbila akkana jaalatu natti hima jireenya keessa taa'ee akkana jaalatu natti hima anis garuu jireenya gaarii akka jiraatu nan barbaada nama akka isaa jaaladhe hin qabu waan tokko akka ta'u hin barbaadu yoomillee taana innis akka jireenya koo jalqabu natti hima garuu anis dagadhe jireenya biraa jalqabuu hin dandeenye.
akka jireenya biraa jalqabee jireenya koo gaarii akka wanta gaariirra jiraadhu ni barbaada. Garuu nama akka isaa jaaladhu hin qabu. Nama dhiira argu hunda jaalachuu hin dandeenye.